Ladu hire hire ke jiradu hire hire ke rakadu hire Jaba, ara duwwaa na rakkata. Kana booddee waan tokko si rakkisuun waan tokko ara duwwaa garuu qoti mana awwaal waan barbaadde na godhe ara duwwaa. Wantichi naasobiidhaayi. Naasobii mini maal eessaa naasobii mini yoomin naasobii siin jedhan yoomin naasobii si kadhadheen kan inni si kadhachaa jiru ani xiqqoo mana jajjanaan olla kakaasta mooraalii moko ol kakaasta sii galeera. Jechuun kun salphaadhaam jaba waan salphaa na gargaarta waan salphaadhaa kun waan xiqqoo na gargaarta jaba. Sitti mu kana caala yeroo ati dubara sobdu arguu dhaga'u sun barbaada. Jaba anaafati garuu akkasii waggaa meeqa wajjin mooraa kana keessa rakkanne eebba jala keenya ol buusnaa anaafati kana hiriyummaan jaba. Tol qormaata inataa osoo hin taane inachisiisaa. Assignmentii ijoolleedhaa hojjechaa oolaa. Meedaaliyaadhaaf qophaa jira jedheetti siima. Isa duwwaamin. Kanaan dura ijoollee durbaa ol jedhee ilaaleen beeku mucaan kuni chiikii tokkoyyuu hin beeku siiniyyuu akka inni itti wal baree bitaanatti gale jetta. Kanummoo itti na daddabalta. Dhugaa? In xiqqaate kan biraatti hin dabaltu? Hin jiru wanni biraa?
kan biraan mooyi atis egaa jiranii waa yaada keessa jirtu mucaa kana wanta gaariidha jettee yaaddu teessee yoo dabalte anis kunis fudhatama qaba rakkinaan qabu. Ati garuu mee somni maal masiif godha? Sobdee sammuun kee akkamitti boqonnaa argata? Ana mucaa yoo mari'amaa jedhee si dhiphatu fanini meedaaliyaadhaaf qophaa'aa jira. Assaayimentii ijoolleedhaa hojjetaa jedhee siif sobaa? Mee atumti dura teempoo mooraa kanaa argadhuutu eebbifame. Jabaan riyaa keeraa bar. Ani naasoo biisiin jedhaan jiru ammas. Jaba ammas naasoo biisiin jedhaan jiru. Kun waan guddaa ta'e na kadhataati. Jaba kun waan guddaa ta'an na kadhataati kan. An siif rakkaduu kanan lakkii garuu jaba lakkii garuu adda nageenyaa naaf ati waliin buusnu lakkii jaba. Waan meeqa wajjin dabarsine waan mati qomma naaf lakkii garuu jaba lakkii. Maali jara keenya? Ilma koo fudhattee kan mana natti tumsitarra ilmoo koo hiisisu yetti intalli kun. Eenyutti iyyatu eenyu bira dhaqu? Hello. Hello Urji. Eenyu jedhu? Maal jette? Eeyyeen eenyu jedhu? Dhugaa qabda. Ilmoo jaallatanii haadha jibbuunoo amala ijoollee si'anaati giiftii koo eenyutu isiniin dorgoma? Eenyu jedhuu naan jettee? Akka nama sagalee koo hin beekne eenyu jedhuu naan jettaa sanuu sagalee ol fuutee? Lakki dhugaa isin hin barre kam jirtu fayyaa keessanii isin? Qeekoo nagaan dhowwitee waa'ee nagaa natti hin lallabin. Nagaa maaliitu jira qeekoo? Sitti immoo dhugaan siin jedha. Maatii keenya keessaa ba'i nun jeeqi. Maatii jaalalaaf nagaadhaan si guddise qe'ee keenya dhiphinaaf boo'ichatti nu jalaan jijjiirin maaloo nu dhiisi. Adaraa humna keeti giiftii koo yoo hammaate illee jilba keetti miilla keetti kufeensi gadhadha maaloo maatii koorraa ilmoo koorraa naa fagaadhu.
Mee maaloo? Ani sidhamuu abdiin barbaadu. Maal godhu mee? Anaanis baay'ee na dhiphiseera harmee abdii. Waan itti gootu sitti immoo atumti irraa fagaadhu. Inni feeneetii wajjin araaramee jireenya isaanii itti haafufanii atumti irraa fagaadhu. Eeyyee waanuma fedhe yoo ta'u giiftii koo isaan wajjin guddatanii garaa walittiin jabaatanii atumti gidduu dhaabai. Eeyyee. Isinis akka abdiin yakka hojjetetti yaaddu jechuudha? Si akkasii lafa dhuftee yaadadhu kaa giiftii koo lafa si kaafne. Daangaa siif kenname hin darbin. Siinin jedhaa daangaa siif kenname hin darbin. Inni kuni dhimma maatiiti. Ati ormaa nu keessaa ba'i. Isa kana nuuf dhiisi. Eeyyee dhimma keenya nuuf dhiisi. Ati nurraa adda ba'i. Akkam si godhaa giiftii koo quuqamuus hin barbaaddaa? Nuuf hin dhiphatin. Anaanis na dhiisaa. Eeyyeen nan quuqamaafi. Anis nan jaalladhaan. Garuu kana booda jireenya mataa koo jiraachuu hin barbaada. Maarree amma walii galle kunoo walii galle. Atis jireenya kee jiraadhu. Nutis jireenya keenya jiraanna. Amma walii galle. Atumti nu gidduu dhaabai. Jireenya kee jiraadhu. Garuu balleessaa biraa natti hin dabaliin harmee abdii. Kaayyoodha kan mana keessanitti nagashe. Isinis immoo gaarii gootaniitudha kan isin na simattan. Akka tasaa gidduutti waan hin taane uumame malee. Garuu oolmaa naa ooltaniif galata keessan hin balleessinaa. Maadha koo nutoo galata kee hin barbaannu. Jaalala kees hin barbaannu. Hin feenus. Eeyyee. Utuu ati mana keenya hin dhufne jeeqammiif dhiphinni kun mana keenyatti dhufu ta'e. Sababiin hundeen rakkinaaf dhiphina maatii kootiif mana keenya siidha. Kanaaf nu keessaa ba'i. Ofuma keetii jiraadhu. Eeyyee. Hundeen dhiphina keenya sii nu gadhiisii siin jedhe. Akkami biyyi keenya dabaltee moo achumatti si eegde dooktar? Egaa biyyi tokko guddateetti kan jedhamu baay'ina gamoo qofa otoo hin taane jireenya hawaasichaati miti. Kanaaf pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obama dogoggoraniiru jettaane. Maaliif? Yommuu daawwannaadhaaf gara biyya kanaa dhufanii booleen qaqqaallitti ilaalanii biyyi keessan guddateetti nuun jedhanii deeman. Barack Obama akkas jedhe ture moo? Boolee ilaalee hoo? Achiin dabarree qaba. Kunoo nutis isa isaan nuun jedhan dhageenye dhugaadha jennee haasofne. Kana uummati moo maal jedhani? Silas uummanni maal jedha? Waan Obaamaan jedhu uummanni dhagaa malee waan uummanni jedhu Obaamaan dhagaa jetteeti. Akkas taanaan waan hoogganaan jedhu uummati dhaggeeffata malee waan uummati jedhu hoogganaan quba qabachaa jirta. Ani hin jenne ati hin sobne. Akka miree biyyi garuu? Waan haaraanii maaltu jira jetteeti. Kunoo dooktarri ishee tokko biyyatti deebi'eeraaf. Hagam akka turu beekamuu baatus. Abadan gonkumaa biyya koo dhiisee isa iyyuu hin deemu. Biyya koo keessatti uummata koof biyya koo tajaajilu malee isa iyyuu hin deemu. Dhiisi miira keessa hin galin. Amma boolee jirra. Miira miti. Wanta itti yaadee murteessedha dooktar. Dhimma tokko raawwachiisuuf waajjira tokko yommuu seentu silas kana biyya jedhanii keessa jiraatu itti gadhiistee adeemta. Akkuma duriidha moo? Akkuma bara barannu nama deddeebisu jechuudha. Eeyyee propoozaala tokko qabattee osoo waajjira mootummaa tokko seentee ofumaas beellamanii si deddeebisanii propoozaalli kee maal akka ta'e iyyuu dagattee dhiistee deemta. Uummanni maal jedhani? Maal jedhare? Isuma ittiin jedhan jedhame. Akka jijjiirama abdii guddaan qaba. Inni laallaka. Isaantu jijjiiramaa fi amalii keetu jijjiiramaa isaa argina. Sittimu wal buusnu sobaa wajjin hin deemu. Tole ni rakkina qabu. Ani amma sobas naa dhiise. So waan tokko naan sobiin hin barbaadus. Garuu jabaa fi diikottu waan naan jetteef na duukaa deemta moo hin deemtu? Deemtee sobdee jennaan soba keessa sumatti itti salphata. Aanuunan sobadha soba dhiisi. Ati amma na duukaa deemtee hin dhaggeeffatte moo na duukaa deemtee achi teessa moo hin teessu? Sobni sammuu koo boqonnaan kennu taanaan Jabaa inni sobuyyuu natti hin ulfaanne ati inni teessee dhaggeeffattu boqonnaa sammuu maalootti haasoftaati. eeyyee soban si gargaara salphoon soqolattee soqola na gargaaraa jetti.
ati amma akka yaada keettiitti isa sooburraa isa taa'ee dhaggeeffatutuyyuu itti ulfaataa jedhaarta akka yaada keetti. Ani narra baan dubbatu yoo natti hin cimne haati teessee dhaggeeffachuu sitti cimaa ijaba. Soba sin gargaaru taa'ee sin dhaggeeffadhu. Keessammuun baree ta'a nan boqonnaa na dhoowwaa natti ulfaata. Amma hin deemta moo hin deemta? Deemnu soba keetiin sumatu salphata. Si maaf osoo si taasisuu callistee deemtaa? Akka wal argitan immoo dhaga'eera. Eenyu waliin? Eenyu waliin naan hin jedhin. Eenyu waliin akkan sin jedhu barbaadde? Moo maqaa isaa akka waamaa olu barbaadde? Maal rakkoo qaba maqaa isaa yoo dhufte? Kan nama ajaa'ibu immoo laayibireerii keessatti iddootti qo'atamu malee iddootti walaasofsiisan miti bar. An kanan jedhu akka nama waliin naasofne dhorkuudhaan mirga waan qabdu sitti fakkaata? Abbaa harkitee waliin haasa'uu hin dandeessu. Na dhageessaami? Sitti meen ture kana duras? Dogoggoriin baay'ee dogoggoraa jirtu. Dogoggorre. Laayibireeriin iddoo qo'annaati. Osoo qooda si arguuf fiigee dhufu kitaaba dubbisuuf dhufe gaarii ture. An kanan jedhu ati nama nu hordofsiisaa jirta moo ofii makeetii dhuftee kanatu nu ilaaltu? Maal dubbicha dhaga'uu kootu sirrii miti moo akka hin dhageenye barbaaddee turte? Isaa kufee keessa barbaadee si arge. Utuu akkati jettee kana ta'e maa baay'ee natti tola ture. Maal jechuu barbaaddeeti? Sirriitti siif galeera. Utuu akkati jette kana kufee kee na barbaadee natti tola ture sin jedha. Haala ammaa kana itti fufta taanan gurbaa kana semisteeratti aanutti mooraa kana keessatti hin argitu beeki. Sitti meera. Maal jettee maaloo? Ati hoo qabdii keetu semisteera lammaffaaf sin ceesisu mooraa kana dhiistee boof dirqamtaa? Inni moo maal naa godhe jedheeti mee natti? Barnootaan akkana caalu natti maartaa? Barnoota qofaan miti. Eenyummaan si caala. Kun immoo mada waan godhan jiru. Ijaaruutu baay'ee ulfaata malee diiguun baay'ee salphaadha. Mucaa kana fayyadaan jira seete baay'ee miidhaa jirta. Auntie, abdiin haadha si bilbileedhaan. Mee dhiisime. Maal rakkoo jira moo? Rakkoo caalutu jira. Rakkina maalii jetta? Moo qoosta? Maalan qoosaa? Simboo halagaaf ormaaf jedhanii haadha dagachuu kan caale ilmoon ofii mucaan ofii nama dagachuu kan caale rakkoon kana caale jiraamu? Eenyudha mucaa jetta? Qoosinati immoo anaaf abdiin koo har'as mucaadhu. Inni siifi dhagaa. Ana qofaaf mini nama ilaalu kamiifiyyuu abdiin koo har'as daa'ima garraamiif wal dhaalaadha. Abdiidhaan daa'ima jedhu taanaan anaan maal jedhu ree? Talaa akkam akkamii waan isaa? Ati immoo eessa kee ilaalu maal kee geenyaan si ilaalu moo? Dubbiin baranaa cimaa dhageeffatis immoo. Ijji kee waanuma hundumaa xixiqqeessee agarsiisa jechuudha. Sallee dhugaa keette boqqolloon oromaa iji isaa gurguddaadha jedhani. Anis kanumaaf siin jedhe. Mee dhiisime. Har'a abdiin koo lafan jiruuf eessa akkan jiru iyyuu na dagateera. Yaadatas jedhee yaadu. Natti hin fakkaatu. Tarii biizii ta'uu danda'a. Yoo biizii ta'e hoo akkasitti guddisee har'aan ga'ee na dagachuutu sarra ture. Tole dhiisin dallaniin booda bilbileen gaafadha. Hin gaafatiin? Maaliif gaafatta? Waan isa balleesse anaati isaa wallaalleetti naaf gaafatta? Hin gaafatta hin gaafatiin hin barbaadu. Maaluma sababna takkanatti dhoksuudhaaf wajjin rakkattu kun. Ishee dhakaa guddis badii wayii? Eenyudha isheen immoo? Isheen immoo ishee anaaf ilmoo koo gidduu akka keenya manaa seente gargar nu fageessite kaaseen. Aane. Abdiin ni jaalate? Abdiin jaalallee qaba moo? Dhugaa jetta? Qaba faan.
Gara deemtoo wayiiti maal kun madaalli isa kamtu kaasa kan isheen jaalallee taatu. Aanti. Oo. Ati immoo dhiisi inni jaalateera taanaan dhiisi. Dhiisuu? Atis moo? Atis hormatti dabalamtee anaan dhiisi naan jettaa? Halagaadhaaf falmita atis? No aante. Oo. I'm not hating you. Isheen Garuu inni jaalateera taanaan dhiisi. nan dhiisa. Hin dhiisu. Hin ta'u nan du'a malee. Jetteere? Jedhe. Erga jettee haa ta'u mee ilaallaka. Hin ilaallaka. Hin ilaalla maaltu dhufa? Maal ati waan saa yoom geessee guddattee waan akka siyaasaa jalqabdee maal laan mormita moo abukaatoo dhaabbatee si kaa'e? Ati garuu maaliif ijaaruun si jibbisiisee diiguuf letta? Jechuun erga lamaanuu lola ta'ani. Lamaanuu kaayyoo garaa garaa qabu. Kaayyoo gaariitu qabaattee si wayya. Kaayyoo gaarii qabaadhu. Erga gaarii gochuun baasiin barbaachisu ta'e baasiin qabu ta'e baasii baastee ufuma hamminya yaadin. Ufuma hamminyatti hin jiru. Baay'ee dubbataa jirta. Baay'ee isaaf haasaa jirta. Jechoota gaggaarii filattee taasaa jirta. Isatu si qo'achiisa. Kan na dhubu immoo mee utuu ana waliin dhimma qabdu haasofteen xumurii isaa isa bira geessudha. Sitti himeera. Kana booddee xiiqii keessa akka hin galchine. Maal fidda? Maaltu dhufa xiiqii keessa yoo galte? Maal fiduuf? Amma sira deebi'een sitti himaa jira. Xiiqii keessa akka hin galchine. Waa'ee koof waa'ee qabu waan si galchu immoo hin jiru. Kana irratti immoo an qabu waliin hariiroo tokko iyyuu hin qabu. Gaarummaa qabuu natti odeessaa jirtaa jechuudha. Eeyyee. Baay'een kabajaa. Baay'ee akka kabajummaa argaan jira. Kabajni ati isaaf qabdu addadha. Ana qofa miti kan kabaju. Nama yaada gaarii hundumatu kabaja. Nan jaaladhaa dhika. Nan jaaladha diinatti. Boonsaa. Kun maal gaafii qabare? Maaliif yeroo hundumaa na dhiphistaat sammuun kee nagaamte? Hin dhiphisin. Amma deemte yoo ta'e hin deemu. An kanaatti hin deema. Gara kam deemta? Mana dubbisaatuun seenii natti tola. Waliin deemnee dubbisna maaree anis dubbisuun barbaada. Garuu tun doormi seenii gaarii natti fakkaata boqochuu maalan barbaadu. Doormis yoo ta'e achirraanis geggeessee darba rakkoon qabu. An kitaaban fudhadhee deema. Waliin fudhannee deemna nan dubbisaanis. Suuta jedhi ka. Fedhii kee guutuudhaaf jecha filannoo isaa bara jireenya isaa guutuutti wajjin dabarsuuf yaada hundumaa dhiisuu qaba jechuudha. Situ filataa fi kanas. Anillee wantuma akkasii dabarseen ture. Dabarseen ture? Ee. Ture? Ee. Intala? Maal haasaa jirtaa waa'ee maalii haasofta? Eeti. Kun waan salphaadha. Maaltu salphaadha? Isa kamtu? Kanaan dura siyaadama wanta akkasii dabarseen kun immoo sadaffaadha. Maal? Too! Safuu. Banne kaa, cabne kaa, follonne kaa, giiftii koo. Tokko, lama, sadeettanii lakkaa'uu jalqabdanii? Akkana kunoo mi'uma bitamu gootanii waansaa? Akka. Kun waan salphaadha. Maaltu salphise? Ilmoo namaa tokko lama sadeetanii lakkaa'utu salphaadha? Sadhiisitii abdii fi hiriyaansaa soodinaa jiraatan eeyyame. Waliin jiraatanii? Ati salagaarra gortee natti murteessita ka. Kanaaf ka isa isaan jalqabnaani ka. Kanatu akka abukaatoo si dhaabbattee teessee ija keessa na ilaaltee saalfattu natti mormituuf? Abukaatoo ta'uu koo. Maal ta'uu keetiree? Inni jaalateera taanaan hoo dhiifte maal ta'a? Akkasii hin dhiisu ka hin ta'u waan hin taaneef hin dhiisu. Abdiin daa'imaa miti. Yoo daa'ima akka qabuun beeka. Akkasii situ beekaa guddummaafaaf ijoollummaaf xinnummaasaa situ naa madaala. Ani nan du'a malee habadan hin tallisu dhufte mana kana seenti taana reeffa koo gadi ila habadan niga habadan hin ta'u hin seentu mana koo. Siin qixxee taa'ee si wajjin haasuuf na hiriyaadhuma keenan godhannee mati. Qoti qeensicha isa dandeessa. Safuun qabdu ija keessa na ilaalti sadaffaatti. Utuu lakkooftan iyyuu qaata dhumtan. Xiqqoo irraa fagaannanii siin gaggatanii ani. Xiqqoo qofa moo baay'ee baddee bara. Maal gochuu dandeessa gaa faayinal egzaamiin jira. Ijoolleen tokko immoo ammuma yeroo maan ka'anii riisarchii hojjechuu qabda jedhanii rakkisu. Kanaaf jedhee manii babbade malee waan biraaf. Garuu maal ta'a barataan boru hojiitti ba'ee hojjechuuf deemu otoo har'a ofiin hojjechuu baree. Atis bar gargaaruu malee guutusaa hojjechuuf hin qabdu. Maal gochuu hin danda'ani? Dhufanii mana doormiitti dhufanii natti bo'u. Nu haaf hojjettu malee ani si gaa sammuu makoof sirrii miti. Ani biraa eebbifamee yoon ba'e maqaa makoof sirrii miti jedheen gargaara maal gochuu hin danda'attee. Jaba ittiin himtu akka isaan dhufan doormiitti maal gochuu? Dhufanii boo.
beektaa mucaa kana amalli isaa baay'ee callisaadha. Amala kana immoo akka salphaatti himni kan hin fidiyan. Gatii meeqatti kaffalee guyyaatti yeroo 10 ol itti dheekkamee ni kan amala kana fide. Gamoo deebisee amalaas caalee. Maal gochuu dandeessa reega? Barataa barsiisaan caalu jedhu miniire. Anis utuu naan gaditee baay'ee naara. Garuu anamma akka inni ijoollee durbaa bira gonkumaa dhaga'us arguus hin barbaadu. Inni eeyyamuuf isan. Maal seete? Yeroo qonnaa akka gubuun barbaadu kanaaf fedheeti kan inni dallanee taa'e. Waan dhugamuun fidimee anaaf bishaan. Anaafis bishaan. Ata shuba. Shuba. Shuba maal isaa dhufu? Jambo. Wayita guyyaa keessan zikriidhaan aliif jettanii eegaltan. Mul'ata keessan yaadaa wayita tarkaanfattan mana keessanitti waliif abboomamuu fi wal deeggaruu alatti hanqni namaa kan abbaa ta'uu ni barsiistu. Bakka geessanittis ofittummaarra kaawwaniif dursa kennuu aadeffattaniittu. Bu'aa bahii jiruuf jireenya keessan fooyyessuuf dabarsitanii fi mul'ata keessan borii hubannee nutis tajaajila baankii dhalarraa bilisa ta'e amanamummaa fi qajeeltowwan seera shari'aa bu'uura godhate dameewwan addaa tajaajilicha guutummaatti kennanii fi foddaawwan damee hundatti argamaniin haqaan isin tajaajiluuf isin cinaa dhaabbanneerra. Fedhii keessan bu'uura godhannee wayita isin tajaajilu faayidaawwan dinagdee suratul Iklaas irraa argaman baankii Awaash irraa akka argattan wayita isin beeksisnu gammachuudhaan. Haqa keessan haqiiqaadhaan baankii Awaash. Oromiyaan addunyaatti mul'attu hawwata turizimii haa qabaattu jecha Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa godhatee kan dhufe. Bakkeewwan hawwatoof godaanbaalee Oromiyaa keessa jiran kunuunsuuf haaromsuun wixinee isaa keessaa tokko. Godaanbaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii kan dhaabbate. Kaabaa hanga kibbaatti, bahaa hanga lixaatti. Bakkeewwan hawwatoos ta'e faaya bareedinaa uummatichaa beeksisuuf jabaatee kan hojjetu. Oromiyaa daawwadhaa. Turizimii Koomishinii Oromiyaa.